Baddaa gammoojjii teettanii warri nu daawwachuu jirtan daawwattootee yooyya nageenyi keessan baraara qophiin keenya Elemtuu miidiyaa hawaasa irratti xiyyeeffata. Hawaasni maal jedhaa waliin itti ilaala. Chaanaalii miidiyaa keenyaa immoo sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Turtiin keessan Elemtuu waliin horaa bulaa deebana. Maqaan kan keemsiin jedhan. Darma Kosoo naan jedhan. Maqaan kiyyu Qadaaluu naan jedhan. Maqaan kiyyaa Guyyaa jedhama. Jalmu Gooloo Liibana Reero. Maqaan kiyyaa Jaatanuu Qalaa. Waarii Osoraa. Maqaan kiyyu Buruduu Guyyoo naan jedhan. Gaaffii teenta jalqabaatiin akka hawaasa keenya Boorana kanatti nagaa wal fuudhan yooyya jedhan. Yooyya jechuun maal jechuudha? Yooyya jechuun naguma san nageenyi badhaadha dhuma Booranii. Yooyya jechuun akka naaf fakkaatutti. Harki fuuni akka wal qonnaa naannoo biraatti. Yooyya jechuun akka aadaa teenya yookiin godina keenyaatti yookiin namni tokko fuula waliin beeku yookiin dhagaa waliin arginu yaa ture. Yoo sila wal argaa namni argaan isaa fagoo waan walirra tureefi kanaaf yooyya jedhee nagaa wal gaafata. Yooyya jechuun akkuma aadaalleetti yooyya jechuun nam tokko afaan Amaaraa faalleen salaamnoo naguma akkasii jedhee warrillee waliin dubbisa. Yooyya jechuun gabaabduu bakka aaduun Booran kee jiru akkas jedhanii wal dubbisanii ifa dhibii hin qabdu. Yooyya jechuun nagaa wal gaafachuu. Bakka yooyyaan tuni jaalala mul'isa wal dhungachuun ni jira maanii ni jira wal yooyyifachuu kana. Fedhii nam suniif qabdawwii waan qabduufi yooyya jechuun jaalala qabduufi jechuudha. Shalaqa jaatanii ali gaaf lubbuun jiran jechooteettu dubbatan. Jechoo sun keessa haqaa batti sadi nutti. Jaatanii alii waan jedhe ijoollee barsiifadha mankatamaa ijaarradha birrii waan fayyadha. Qaroo malkaa, janni malkaa, dureessi malkaa. Gooti keenya shalaqa jaatanii alii jechoota isa keessa inni jedhe keessa tokko janni malkaa, qaroon malkaa, dureessi malkaa jedhe. Birrii baankii keeyyadha jedhe ijoollee teessan barsiifadha illee jedhe horiillee ofiin manallee bira ijaarradha ture. Immoo wanni inni Boorana fakkeenya ta'e hedduun hin jirtu akka gorsaallee itti nama dhiyaateeti wanni hedduun ni haasa'e hin jirti. Qaroon malkaa, dureessi malkaa, janni malkaa. Haaka mammaasaan namillee nagammaatiif fayyadamu. Janni malkaa, qaroon malkaa, dureessi malkaa hanni jedhe. Ijoollee barsiifadhaa mandira ijaarradhaa birrii baankii keeyyadhaa jedhee jecha kana jajjabaa kan dubbate ture. Qaroon malkaa, dureessi malkaa, janni malkaa jedhee waan akkana kan dubbate jira jechuudha. Gochiti Booranii irree dhuuntame. Irree. Irri. Irree jecha dhagaa irree sun warri jidda irree nyaatu dhagaa malan irri sun hin dhagee. Irri. Irri. Beeku. Dhagee. Yaadadme. Maxaarri. Maaf jedhanii maxaarri. Gochitiin irree dhuuni honsoo. Honsoo gis fuudhan alkumallee Booranii waan hedduun alkumaan gannallee dheeratanilleedha. Ammoo horiillee horatanii ilmallee dhalaniitiin honsoon tanaaf akka hin dassaa jedhan. Honsoonidha. Maaf jedhanii. Waan jedhanii. Gochiti Booranii irree dhuuni honso. Hara korumsa deeni jecha dhageette. Hara korumsa deeni jecha dhageette. Hara adaga'e. Hara korumsa deeni jechuun maal jechuudha? Kormi sun sadeen maal? Kormi lukkuu. Kaoolaa kalooni. Ayyoo hara korumsa deeni jecha dhageette. Suni adaga'e malee. Hara korumsa deeni jechuun akka Booranii jedhutti haraan korumsa deeni adaga'e maanguddoollee irraa odeeffanneetiin akka itti dhiyaaddu adaga'e. Hara korumsa deeni jechuun karaan korumsa deeni haraan kun hara du'allee qabu, hara dheebuu qabu, hara ammoo beelu qabu. Hara korumsa deeni jechuun tokkoffaan duula inni lammeessoon karaa booqa sooddee jechuudha. Ija sooddee kan hara korumsa deeniidha. Haraan koromsa deenu karaa fakkeenya amna duula karaa beelaaf dheebuu qaba. Karaa koromsa deenu jechuun karaa kanaa. Karaa korumsa deeni jechuun Booran keessatti karaa amnaaf duula yookaan karaa jajjaba karaa guyyaa jabduu deeman.